Yooyyaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa babaaruu fafayyoo uummata jaalatamaa fi kabajamaa bakka jiru ol kaanee nagaa isin gaafataa jirra. Isin uummata nagaa jaalatuuf ol kaanee nagaa isin gaafataa jirra. Nageenyi keenyas bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Uummata keenya biyya diinni nagaa dhoorke nagaa malee jiraataa jiru. Rabbi nagaa haa fiduun kadhaa keenya yeroo hundumaati. Hawwii keenyas nageenyi akka dhufu Rabbirraallee abdii qabna. Wanti guyyaa hadhaa qabannee isinii dhiyaan waan amanuufuu ulfaatu. Faannoo Oromiyaa keessa jiru eenyutu hundeesse? Faannoon Oromiyaa keessa jirtu ammatti eenyu walii hojjetaa jirti? ABO PP wajjin faannoo uummatatu hundeesse kan jedhus jira. Kanas kan wajjin dhageenyu ta'a. Oromoon jarmiyaa hin qabdu jedha. Kanas ragaa wajjin isinii fida. Wanti walii hubachuu qabnu tokko as biratti osoo gara ajandaa keenyaatti isin hin dabarsin. Yaada asirraa isinii darbu tokko osoo hin dhageeffatin yookaan yaada guduunfaa osoo hin dhageeffatin dubbima jalqabaa kana dhageettanii yaada kennuuf hin fiigina. Hanga xumuraa dhageeffadha. Achi booda yaada isiniif fakkaate kennuun mirga keessan. Garuu laayikii fi sheerii godhuu hin dagatina. Akkasuma namoonni jiruu miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraayib hin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'a. Gara ajandaa keenyaatti isin dabarsin. Isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Ajandaan fannoon naannoo Oromiyaa keessa jiru kun akkamitti ijaaramee maaliif hundaa'eedha kaayyoon isaati? Kan naannoo Oromiyaa keessa jiru kanaaf. Kana taanaan sirriidha. Sulumaa Oromiyaan akkamitti jirti jechuudha. Faannoo ijaaramee jiru kana seerutu hin taane kaayyoon isaan as keessa jiran duruma jiraatu beektaa akkuma baasii isaanii dura kaaqilii isaanii dhufee achi keessa kaa'een kanarratti ofii ijaaran malee qaamni ijaaree abaluutti itti gaafatamaa yookaan mootummaa malee irraa karoora biraa qabuutti ijaare jennee waan itti murteessu hin qabnu beektaa. Oromiyaa kana duruma yeroo Oromoo kana inni nan qabsaa'edhus inni biyyan busheedhus kanarraa lafarratti yeroo walitti nama qaban isaan dubbatanii Oromoon ammataadhaa Oromoon kana jedhanii burjaajessaniiti. Abbaan barbaade dhufee biratti mana ijaarratee gaafa waggaa 2-3 ga'e immoo sangaasaa kana gurguree meeshaa hidhateeti bira ta'a. Akka naannoo keenyaatti yookaan akka godina keenyaatti nu rogu. Godinaalee Oromiyaa 22 kana keessatti akkasuma yaada beektaa. Gar tokkotti naannessanii Oromoon kun akkas jedhanii burjaajessuurraa Oromoon bakka jirutti hidhatee ani ammataadhaa ani immoo kana jechuurraa of eeggatee daangaa isaa eeggatee mootummaas sanan qabsaa'edhurraas bilisa ta'ee akka inni ittiin of eeggatu karoora yookaan immoo yaada kaa'uudha malee kan furmaata ta'u asitti ijaaree abaluutti ijaaree kana miti. Isa kan argineera waan ta'eef mootummaatti ijaaree maaloodhaa jedheera. Mootummaan itti fayyadamee naannoo Amaaraa keessaa fuudhee immoo Tigiraayin ittiin rukuteera jennee yoo ibsine isa kanatti ga'a malee Oromiyaa keessatti isatti ijaare jechuun inni kun dogongora. Akkamitti akka isaa hidhatanii argaa jirra. Eessatti akka isaa hidhachuu barbaadanis qaama kamiin walumaa galatti waan turuun beekuu qabnu. Oromoon ammanii ofirraa diina kamii hundumtiyyuu sabni na ajjeesu hundumtuu diina koo jedhee amma Oromoon ofirratti hin bariin ani ammataadhaa jedhee amma isa kan ofirraa yaada kan ofirraa dugda duubatti nan bisiini Oromiyaan nagaa argachuu hin dandeessu. Nama bira teessee hidhattee kaateetiin hojjeefti. Akka immoo diina ittiin dubbanne immoo tokko inni biyya bulchu Oromoon akka saba guddaadha kanaafi kana ta'uu hin qabu jedhee burjaajessa. Inni qabsaa'us immoo lakkii nuti jibba siyaasaa malee ilaalcha siyaasaati malee jibba sabaa hin qabnu jedha. Sabni Itoophiyaa keessa jiru immoo kan akka Oromoo eessumatti Oromoo jibba. Afaan Oromoo dubbachuu keenya jaallatu, Oromummaa keenya jaallatu, yoo afaan Amaariffaa dubbattis jaallata. Isa kana amma Oromootti himanii Oromoon lakkii ati diina kooti jedhee siiresii ta'ee ofiin daangaa isaa ofiin ganda isaa eeggannetti siyaasni dhufee bilisa isaa baasus hin jiru, mootummaan isarraa du'a ittisuus hin jiru. Kana jala murree walitti himuu qabna. Dhufee lafa siiqotee waggaa 2 gabbisiitis kee gaafa waggaa 3 asiirratti meeshaa hidhatee abbaa biyyaata. Isa kana amma nuun ofirratti hin bariinitti furmaata hin argannu. Faannoo eenyutti ijaaree akkamitti ijaarame tun taane Oromoon maal gochuu qaba? Maal hidhachuu qaba? Akkamittiin immoo of eeguu qaba? Mootummaa biyya bulchuu fi qaama qabsaa'aa jiru kana agarraa akka Oromoon dandeettii qabu itti himuu qabna. Yoo itti himnee uummanni kun of ta'e malee faannoon dhufee ijaaramee karaachiin immoo Sumaaleen ka'ee Sumaaleen baay'ina nama geessi. Beenishaangul amma geessi. Kan hundumaatti Oromoo kana karaa hundumaan guyyummaatti boo'uu qabna nuti. Hidhannee karaa kamiin hidhannee isaan kana boosisuu qabna jennee amma ofitti himneeti fayyuma asirraa miidiyaarraa iyyuu furmaata hin qabu. Amma ilaal akka amma siyaasa amma jiru kanatti Oromoo yoo of ta'ee yoo hidhatee jiraate qofa kabajama malee mootummaa deeggartee kabajamta miti abaa'oo deeggarteef kabajamti miti. Inni jibbaa jiru walitti qabeeti si callaga jirus biyyan busha jedhus walumatti qabeenu jibbaa jiru.
Kanaaf dhuguma uummata quuqamna ta'e bakka jirrutti ganda jirrutti akkaataa uummanni keenya hidhateeti of eeguu qaba. Sabaasabanni kun immoo akkamitti Oromoo kana kabajuu qaba. Yoo Oromoon maal ta'e Oromoo kabaja. Isa kanatti hin jiru Oromoo keessa. Yoo tikaatarra waa tokko dubbatte kan Oromoon tokko ka'ee balleesse miidiyaa kan addunyaa fuudhee lafa buusa. Kana godhee ganda akkasiitti jedhanii. Kanatti Oromoo gadi qabaa jira waan ta'eef furmaanni yoo Oromoon of ta'ee meeshaa hidhatee kallattii daangaarra jiru ni of ta'ee nama sajjeesuu dhufu ofirraa ajjeesee yoo sodaachise qofa kabajamee biyya Oromiyaa jedhamu kana keessa jiraachuu danda'a. Malee waa'ee faannoo inni dhusi faannoon kunis jibbuma Oromoo irraa ka'uudhaan ijaarame malee waan saba bilisa baasuus hin qabu, saba quuqamee yookaan immoo saba jalaachuun qofa bilisa baasuufis hin qabu. Jibbuma Oromoo kanaaf hundaa'e waan ta'eef falli nu qabnu yoo meeshaa hidhannee Oromoon bakka jirutti yoo of ijaare qofa kan inni Oromoon Oromootti jiraachuu danda'uun jira. Abdiisaan faannoon ijaaramee hin jiru, namni ijaarees hin jiru, uummatuma duraan Oromiyaa keessa jiruutu yaa'ii kaasaa jira kan dubbate. Ammoo faallaa kana faannoon ijaaramuudha Abiyyi kan dubbate. Faannoon ijaaramuu itti boonuu qabdaniidha. Hoogganaan biyyaa paarlaamaa fuuldura kan dubbate. Abdiisaan isarraa kaasaa jirus nan galle. So kanaaf ifatti naannoon Oromiyaa kun naannoo qaba jechuun bulchaa qaba na fakkaata. Abiyyi sana Oromiyaa keessa hin dhufeeyyeeti yeroo tokko tokkos dubbata. Biyyi san hanga gartee nama bulchuu qabdutti akkamitti qaamni biraa alaa galee birgeedii meeqaantam achi keessatti ijaarratee uummata Oromoo darara. Odoo qaamni isa ijaaru duuba jiraachuu baate, odoo qaamni isa sappoortii godhu duuba jiraachuu baate akka amma kaafamu faannoon kun akkuma hawaasa akka keessa hin jirre murnumaa faffacaa bakka adda addaatti walitti dhufee goonee irraa soo mataa isaa tokko godha. So kan akkasuma isaa deemu tura gaariidha. Mee wanni Abdiisaan jee maal? Jaarmee jechuun maal jechuudha yoon si gaafadhe naa deebisuu hin dandeessu. Uummanni Amaaraa jaarmee qaban. Jaarmeen kun jaarmee uumaa qaban. Sigala Oromoon jaarmee uumaa duraa diigame. Amaarri jaarmiyaa qabaa jette hayyaa qabaatu saadhisu isa wanti nu galchu hin jiru tokko inni kana. Maaliif sin galchine? Si gaafataa jira waan nan galchineef ammoo booda siif hima. Okay ati kan si gaafadhu naa deebisi. Oromoon jaarmiyaa akka hin qabne akkamitti hubatte? Jaarmee jechuun waan taate bee mana gahe. Gaaf tokko Piroofeesar Bantii fi Piroofeesar Roobertoo wajjin magaalaa Roomaatti bakka nama geenye duba jara kana wajjin oduu laaqana nyaachuu jirruuti waan aan ja'an. Bakka nan gaafas turee fi arra turee wal cinaa qabees garsiisuu barbaada. Hoggaasi duuba uummata adaree kajarin kan beektaa miti kan nam kun godhan hin caalle kan bar uummanni kun jaarmee cimaa qabanii jedhamu Piroofeesar Roobertoon. Amma Piroofeesar Roobertoo fi Piroofeesar Bantii jechuun gaa ispeeshaalistii warri addunyaan qabdu waan kushitiik irratti beeku jirru kun. Ispeeshaalistii waan kushitiik isaan. Warra afaan Oromoo dubbatu afaan Somaalee dubbatu. Nu keessa ta'anii waan kana qorannoo addunyaan isaan lamaan irraati. Duba deebi'ee Oromoon jaarmee hin qabduu je. Aboo ibiddumaan mataan nabe. Ammoo gaasiin jedhe akkamitti Oromoon jaarmee hin qabne bar nuti abaa'uu qabna adda hin bar jaarmee dhiisi afooshaa hin qabdu hin jeen. Nakkoofle duba. Nakkooflan isaan lachuutu. Amma yeroo manni kun maana kooflaan jedhu manni kun hayyoota. Maana kooflaan jeetiniif gaafadha. Deebi'ee duba Piroofeesar Bantii maal naan jee bar jaarmee jechuun je. Uummanni tokko akka weevii baharaa hogga gamana deemus akkasi gamana dhufee xarafa dhufee akkasi waliin deebu uummanni tokko akkasi wal jala deemu tu jaarmee jedhamaa je. Ani immoo adareen jaarmee qabdetti hin beeku beekaa dandeetti gaafasiitiin seemuu jira. Amma Oromoonoo jaarmee abaa'uu qabna nuti addunyaatti nuti gubbaa fi eegaa ture jechuudha. Illaa nuti jaarmee hin qabnu jarri jaarmee qaban. Bara adaree xiqqoo fi Oromoo guddootan wal cinaa naaf idee bara. Aaruun guyyaa san aare jara sanatti lubbuun fuudhiiti waanumaan nyaachuu jiru fuularra dhoofinaan jette. Aaruu wallaal kiyyaa beekaa ammatun. Amma tan sana caaltu naaf idee maal? Oromoon nama sadarkaa iskoolaaraa ga'e nama tokko qabdii je amma maas ibidda na qabsiisan moo. Nam tokko qofa moo Oromoon guddoon tun nama sadarkaa iskoolaaraa ga'e tokkuma qofa qaban. Odoo dila doktoraa kana qabnu moo lakki tokkuma qofa. Tokkichi eenyu amma mataa keessa huuna je. Amma Doktor Kabbalee, Doktor Gaashaa, Doktor Maarree atanaa yaadu jira beeku. Amma fidee riituma fuulumarra na dhooban namumaan amma an biraa dhufe kan hin qiimaa isaa hin beekne. Eenyu inni? Doktor Muhammad Rashaad Abdullee qofa qabdi nama sadarkaa iskoolaaraa ga'e Oromoon.
hagas takka ummanni alagaa nu baree ammoo yoo nu hime nuti hin fudhanne mataa kiyyaaf. Ila zamana meeqa na fudhatte dubbii isaanii salliqimsee eegaan baradhee yuunivarsiitii sana keessa analaayiz waan tokko godhee sooshooloojii tana ol garagalchee achi garagalchee boodaani naa galte wanni isaan gaafas naan jaansan. Duba ummata keenya jarmee jechuun maal jechuu dura haa barru. Ummanni keenya akka weevii san kar tokko yaa'u jira no. Gaafa maqeeroo san rabbiin nu toleeti ijoolleen akka weevii wal jala yaate hagam takka Tigiree qulqulleessine. Jarmee jechuun sani. Kaan ammoo proxy janiin. Individual interest, proxy interest, and collective interest. Warri proxy interest dhuunfaa faayidaa isaati irratti, dhuunfaa naannoo isaati irratti, dhuunfaa amantii isaati irratti, dhuunfaa diinagdee isaati irratti, dhuunfaa aangoo isaati irra hojjetaa jechuudha. Dhaabaa miti sun dhaabaa miti jechuudha. Special interest group jedhama san. Isin galee special interest group jedhama. Amma nuti special interest groupiidha dhaaba Oromooti jedhama. Dhaaba Oromooti jedhan. Oromoon dhaaba hin qabnu taabeenu. Oromoon dhaaba horachuudhaaf yeroo dheertuu nu fudhachuu jiraatti. Yeroon dheertuun san hanga Oromoon afaan tokko dubbattee dhiichisa tokko dhiichiftee hoggaa baharraa tokko jee kan dhiyaa yaa jalaa ja'utti Oromoon jaarmee hin qabdu. Amaarri jaarmee qabu gaanju tanaan isin garsiisu jira. Adareen jaarmee qabdii isaan baanasan sani. Tigreen jaarmee qabdiin baanan sani. TPLF miti. Sigala jaarmee uumaa hoggaan ja'u jaarmee aadaa hundaa hundeerraa dhufe kan haada tokko walitti isaan hidhee chaajaan gurri tokko Oromoon dur jettu san gurra tokko waa dhaganii afaan tokko waa dubbatanii qalbii takkaan waa yaadanii jechuudha. Uummata keenya waa hedduu nan dubbisinaa. Gaariidha seenaan ati lafa keessee as history kun waan barreeffamee lafa jiru haa ta'u gaariidha. Akkasii seenaa dabree haa ta'uun baay'ee bareedduudha. I ask you at this time kana si gaafadhe. Ammatti siin jedhaa. Ammatti. Ammatti akkasi gaafadhe. Oromoon jaarmiyaa hin qabu ati ka jettu ka ammaa kana hattee lafa keessee ta'e jechuudha. I talking about ka ammaa kana si gaafadhe isarratti ammas taatu itti yaadii deebisi bobbaas itti deebii haa ta'e. Go ahead. Oromoon jaarmiyaa hin qabu warri jiru ifin akkamitti akka waa hubatanis naan galu. Oromoon jaarmiyaa ilma qaba. Jaarmiyaa qabuutu akkaataatti Oromoo kanaaf waa hojjetu irratti dadummaa qaba malee ifin jaarmiyaa ilma jira. Dhibbatti Oromoon jaarmiyaa hin qabu jedhanii sadarkaa harka buusanii raasa'uun sirrii miti. Tokkoffaa Oromoon rakkoo akka qabu ilmaan Oromoo hundinuu ni beekan. Ammatti Oromoon iddoo tokko dhaabbatee jira akka Oromooti jechuudha. Warroota dantaa Oromoo gurguruu barbaaduu fi warra haqa Oromoo dhoosuu barbaaduutu afaan Oromoo haasawaan nu morma malee Oromoon qulqulluun rakkoon isaa maal akka ta'e akka gaarii tokko nu ijaarumsa mataa isaati jechuudha. Ifi rakkoo kee beekuun ijaaramudha. So kanaaf akkamitti rakkina keessa jirru kana keessaa baanaanis waan tokko Oromoon iddoo tokko jiru kun gajaa kun ol jaa waan jedhamu kana keessaan qabu Oromoon qabsoorra jira. Kan akkasitti bataa deemu tura gaarii. Kabira fannoon wanni hin qabu waan sappoortii godhuun qabu jaarmiyaan qabu mootummaa akkuma firaa wanni jedhamu kun soba fannoon jaarmiyaa qaba. Warma biyyifaadhaan hundaa'eefin sadarkaa birgeeditti ol siqee asii keessatti illee hundeessanii Wallagga silaa kana waliin beeknu Shawaa kaabaa gama kaaba Oromiyaa kanaan akkuma waliin beeknu. So kanaaf bakka Oromoon jiru hundattuu murna kana warri hundeessu qaama mootummaaf hin jiru kanaa jechuudha. Garuu dhugaa kana dhiifnee waan biraa akkuma fannoon kun mataa isaatiif ideoloojii isaa fi maddisiisee deemaa jirutti gaafa irraa haasofnu sirrii miti. So akkas taanaan biyyi sanii mootummaan qabdu dhufeetu uummata san jeeqaa jechaas turre waan amma nuti dubbataa jiru kanaan yaa dubbiin keessa wal faalleessaa jechuudha. Utuma dubbataa turre biyya san mootummaan waraana adda addaa hundeessee naannoo san jeeqaa jira jennee dubbataa turre. Ammallee isinis kanuma ragaa baatan amma deebitanii jechuudha. Qaama hidhate kan namni dubbataa sappoorti godhu hin jirretu uummata ajjeesaa jira, uummata fixaa jira malee qaamni isa jaaree fi osoo hin jiru jettanii sookee kun gaariidha. Akkas taanaan biyyi san mootummaan qabdu ammatti murnoota biyya san bulchine jecha nagaa uummata biyya sanii eeguu dadhabee aangoo irraa kaasutti dubbiin nu geessti jechuudha. So kanaaf nutis kanuma dubbataa jira. Ammatti qaamota adda addaa hidhachiisee gayyaasee nagaa uummata sanii keessattuu nagaa uummata Oromoo kan dorgaa jiru Abiyyi. Isi kan ragaa baatanii
sila mootummaan jiraate qaamota uummata kana jeessu irraa eegaa jechuudha odoo mootummaan jiraate. So kanaaf akkasii nutis kanuma jechaa jirra isinillee kanuma ragaa baatan ulfaadha. An akkaataan itti dubbadheen siif ibsa obboleessa kiyya. Ijaaramee hin jiru jechaa siin hin jiru. Ijaaramee jechichati ka'umsa isaatti dogongora qaba. Abiiti ijaareeti Oromiyaatti bobbaase jecha jedhuti dogongora. Fakkeenyaaf biyya keessa jirra akkaataa isaan itti jiraatanii fi naannolee kam keessatti immoo humna godhatan isa jedhu argaa jirra. Dadhabina keenya jarri kun humna godhatte malee fakkeenyaaf mee naannoo Beenishaangul ilaali. Faanoon guyyaa guyyaatti dhufeera jennaan achi keessa hidhataa hin jiru. Guumsi qastiidhaan of keessa ajjeeftee baafte badu. Uummanni keenya akkasitti paaworii maaf hin godhatu? Wallaggaa bulee wallaggaa ol daangessuu jedhe fakkeenyaaf bulee wallaggaa ol daangessuu jedhe iciraan ce'anii dhufanii achitti haa ijaaramanaa jennu. Inni Arsii keessatti dhaqee faannoo ijaaree faannoon eessarraan darbee daangaa isa kam ol daangessuu yuutu dhaqee Arsii keessatti of ijaare faannoon. Faannoo Oromoo faannoo akkasitti yoo ollaa kan kee taa'ee Oromoo waan miidhu taate namtichaan biyyaan bulcha jedhan eessa jira yoo amma akkanatti fudhannu. Ummanni yoo akkana wal nyaatu mee ummata wal nyaataa raa jennu faannoonis biyyuma san keessa jira Oromoonis biyyuma keessa jira hayyee eega ummata kana keessaa faannoon Oromoo akka miidhaatu atuu mataan kee tuubatte inni biyya bulchusu doo faannoo ummata miitu maati jedhis that question naa deebisme. Erga gartee uummata wal lola jira ta'e mootum faannoo kana uummatarraa dhoorkuu dadhabee sinjaa kana deebisi. Mootummaan irraa eeguu dadhabee jechuu caalaa hatamma mootummaatti ijaaree jechuutu hin ta'in faannoon kun eessatti ijaarame yookaan itti lallabuu kanatti rakkina fide ammataa isa jedhu sana dhiisaati. Abdiisa mee akkuma teette kana haa jennu. Erga gartee ati buuftee walitti bu'iinsa sabaa fi sabaa kagootu erga ta'e mootummaan maaliif nageenya uummataa kana buusuu dadhabee faannoo uummata fixaa jirtu kana maaliif uummatarraa eeguu dadhabee? Mootummaa fi dhaabachi kaa'ime. Hedegee dura laal mootummaa takka uummanni tokko garagalchuu dandeessu bara agartee umrii ta'e keessatti uummanni tokko jaarmee qabaannaan mootummaa fedhe firraa garagalchuu danda'e. Yoo uummanni immoo jaarmee hin qabaan mootummaa firraa garagalchuu dhiisi ganda isaatirraa firraa waachuu dhorkuu hin danda'u akka manatti jiru kana. Dubbiin ija gatiitiin ija ummataatiin mee waa laalaa. Mee fakkii takka qofaan jajjareessinii iddoo isinitti hin dheereessine gurbaa tokko deeggaraa abaa'oo guddaadha. Zabana dheeraa ol beena. Namni kun horii hundaa ol kanna. Filmaata keessatti aangoo guddoo qaba amma gaafaas maraasan filmaata inni akka gartee naannawaa tokkootti fudhatama jechuudha namni san. Gaafa duba warri Abiyyiin dhufee jijjiiramni jaamu kun dhufe boodaan maal ta'e amaarri ka'ee ijoollee barattootaa fixee amaarri mataa waliin qabanne gaafa naadawee gumaa qooje ani har'a boodaan amaaraan gargaaraa je. Namni kun bakka itti dhalate malkaaraa fuukoon bulcha. Achi dhalatee achi guddate. Ummata keenya annama kana waan san jaata akka umrii irraa eegeen beekon. Illaa inni amaara islaamaawe. Way beenaaree nuti. Laal amaarri mataa ol qabannaan automaatikli sappoortara faannoo ta'ee jechuudha. Kuni maal jechuudha? Jarri kan hanga fedhe nu keessa dhalatee guddatee aadaa teenyaan deengiyyame guyya mataan achi olii ol qabame asii miseensata odoo isaan hin gaafan. Keenyoo. Amma jaarmee jechuun tanaa beek. Jaarmee uummataa hogga jennu tana laal. Uummanni fi har tokko deemuu jechuun akkasi. Oromoon bakka 10 jirti. Bakka 10. Gatteenyee waliin haasooyinee maasumarrattuu yaada tokko kan iddu galaatirratti walii galuu hin dandeenyu. Jaarmee dhaba laal. Jaarmee sabaa dhaba kun. Okay. Oromoo akka walii galuu dhoggee gargar facaasu beezikii kan taasise mee maali? Naa deebisuu dandeetta? Egaa ani hagaan danda'u sumaaf hin deebisaa. Gabaabduutti Oromoon tuni hedduu haammatte. Gamaa gamanaa hedduu namoota hedduu walii qabatte. Uummata keenya kan nuti firaa fi diinallee irraa addan beenu. Jaarmee tokko keessa hogga turru amma jaarmee keessa gaafa turru warra ani sirreetii hunda nama kiyya jeetti laaqeetti ibsadhe hundinuu deebitee tannallee gaaga'uuf yookaan nama kiyyallee gaagaatee jira jechuudha. Beeka qabsaawaa gurbaan akka reefuu jiru kanaan nu keessa jira. Ummata keenya qulqullummaa jaarmayaatis hin qabnu. Eenyullee waliin hubanne nuti amma dura. Afaan Oromoo dubbannaan nuti fuunee uummataa irratti. Maaltu kana dhoggee kana gaagudhe maaliidhaa siin jaazira? Wanni dhaabni keenya hoggayyuu itti cabaa ture bakka irratti wal fixaa turre hunda diinaa dhaaba keenya keessa jira. Sigala. Jaarmaya keessa jira. Jaarmaya nuti beenu kanaa miti. Jaarmaya irra cimaatiitu handhuura keessa jira. Santu wal nu facciisaa ture. Santu dhaabni keenya kan jabaanne godhaa ture. Bakka irra jirru tanallee santu nu buuse.
Yoo akkuma dhaaba siyaasaatti tuu deebinee mootummaa keessa yoo deebinee immoo maaltu jira? Isaan ummanni kun nu durallee waa baratan magaalaa keessa jiraatan. Ummanni biraa kun ummanni keenya guddaan baadiyyaa jiraatan. Ummanni isaa waa barate kun jaarmaa caasaa mootummaa jalaa kaasanii gubbaa jiran. Yoo ati gama naan dhufte gama naan si dhawan. Yoo ati gama bilisummaatiin dhufte dhaaba bilisummaatiin dhufte asiin si dhawan. Yoo gama mootummaatiin dhufte asiin si dhawan. Ummata keenya rakkoo nuti ilaal. Walii ibsinee wal hubachiisuun dandeenyeen nu harkaa qaba. Tana qulqullummaa tana akkami finna gaafii amma Oromoo mataa harkaa jirtu. Waan adiiroon kaate keessaa tokko uummanni keenya jaarmiyaan qabuun ani sanan fudhadhu. Uummanni keenya jaarmiyaa qaba garuu uummanni keenya tokkummaa akka uummataatti tokkummaa hin qabnu kan jedhu yoo ta'e jaarmiyaan dhaabatti hin beeka jaarmiyaa dhaabaa ni qabna jedhuudha. Akkuma inni duraan yaada seenaa fi tokko nu kaasan taasisaa ture sana akka kanatti hubate taanaan sirrii ta'uu danda'a isaaf akka ilaalchaadha waan hundumtu waan ta'eef haala ilaalcha keenya irratti hundaa waan ta'eef jechuudha. Oromoon jaarmiyaa hin qabu jechuun gadi buusuu yookiin xiqqeessuudha. Oromoon jaarmiyaa ni qabu qabaami jaarmiyaa ni qabu aabaa waboo arra jiru kanadha. Kanatti isinitti himuu barbaadan jechuudha. Garuu wanta dhuunfaa isaaniif yookiin immoo dantaa dhuunfaadhaaf dhaabbatedha jedhe. Lakki maaltu gaafii goototaan amma kana isaan gaafate wal qabsiisee jechuudha. Maaltu akka Oromoon akka sabaatti waliin tokkummaa kana hin arganne godhe. Isa jedhee gumaa gaafatee fi gumaan kallattumaan deebisuu dhiisee kan biraa yookiis immoo riizimii biraan dhiyeessaa ture kallattumaan maali deebiin suni ni yaadattu. Wanneen recently jechuudha seenaa kaleessa deengaddaa miti wanta ofii keenya dabarsine wanta keessa darbinee jechuudha dhakaa darbannee wayyaanee biyyatti galchine sana hayyee gumaan ofii isaanii kaasanii turan qeerroon yeroo sana baati lixa baati kibba hangasitti wal dhagayeetu wayyaanee biyya galchee jedhee dhugaadha. Mootummaa kanas hundeessee jechuudha dhugaadha. Akka qeerroon sun akkasumaan ittiin fufne akka jaarmiyaa akka isaan hubatanitti jaarmiyaa jedhamee sun jaarmiyaan sun ittiin fufne sababni namni biraa takka kan jira. Ani waan hundeeffamu faannoo maal kan dura haasaa turre isa achuma kaa'u. Akka Oromoon jaarmiyaa yookiis immoo akka isa amma adeera gumaan dubbachaa turanii kallattii tokkorra deemsa jaarmiyaan kallattii tokkorra deemsa akka sabaatti hin qabu jedhe san kan 2000 akka warra impaayiretiitti 2008 2007 2009 amma 2010 2010 kan ture jechuudha. Sun akka jaarmiyaatti yoo fudhan sana kan bittinneesse sana kan diige akka nu tokko hin taane akka inni ba'aa isa lixaan dhageenye akka inni lixaa isa baasa kibbaan dhageenye kan godhe eenyudha saba biraatu dhufee nu keessa taa'ee godhe otoo hin taane mootummaatu saba biraa nu keessa jiru kan duraan ammataa maal jedhamu kana wal cinaa wal makoo taane kana nurratti hojjete itti fayyadame itti kaasee jechuudha. Ani waan dubbachuu barbaadu. Asirratti akka Oromootti tokkummaa isa jedhamu tokkummaadhaan kan kaa'amee immoo wal jala hiriiramee isa jennu kanaa jechuudha. Wanta biraa gama biraatti dhiisa jecha falasafuu yookiis immoo jecha miningii jecha tokkodhaaf laachuu dhiisnee tokkummaa akka saba Oromootti akka sabni yeroo Harargee qalamu inni lixaa mandiidhaa maaliif rafaa yeroo immoo achi daangaa bureerraa qalamu fakkeenyaaf yeroo itti shaamburraa qalamu maaliidhaaf warri kaabaa warri darraa maaliif rafa isa jedhamu kana kan godhe nama biraa otoo hin taane tokko faannoo sana kan ijaare isuma waan ta'eef mootummaa kanadha tokkummaa Oromoo kan cabse mootummaa kanadha wanti biraan hin jiru. Akkamitti immoo cabse kutaadhaan qoodee saba sabaan qoodee jaarmiyaa yookiis immoo dhaaba akka dhaaba Oromootti jiruyyuu dhaabuma sanaaf maal akka inni godhaa ture guutummaa waan nu jalaa badudhee yaadudhee hin jiru waan nu jalaa badudhee jedhee yaadu sababiin isaa waraanuma mataa isaa kan dhaaba fakkaatu kan dhaabni waraana qaba waraana dhaabaa fakkeessee kan mataa isaa hundeessee bosona keessa sochoosaa turuunsa nama jalaa badaa miti jechuudha wayi immoo ifa galaadha yoo dhuguma ija Oromummaa tokko ni ilaalla ta'e. Warreen kana hundumaa waan amma wal nu falmisiisaa jiru kana kan godhe mootummaa madhaa jechuun barbaadanii gara Abiyyi Ahmeditti naannessa. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota jaalatamtoota maatii jiru miidiyaa yaada namoota hundaatu dhaggeeffatanii jirtan yaada namoota hundaa waan wal fakkaatudha garuu waan tokko akka isaan wal mormisiisuu yookaan immoo akka isaan waliifaallaa ta'an godhe ni jira. Nutis akka jiru miidiyaatti waan nuti fakkaanne kennuudhaaf isinis waan isinitti fakkaate komantiidhaan kenna akka jiru miidiyaatti yaadni kenna. Faannoo Oromiyaa keessa jiru kan hundeesse mootummaadha yookaan immoo faannumatu ofii of hundeesse kan jedhuudhaa fi faannoo
faannoo Oromiyaa keessa jiru kan hundeesse faannomatu ofii hundeesse. Mootummaan garuu siyaasa ofiitiin itti fayyadamee jira. Faannoo eenyutu hundeesse jalqaba irratti yoo kan jennu taate faannoo naannoo Amaaraa kan hundeesse mootummaadha. Kana immoo innuu gadi bahee dubbatee jira mootummaan Itoophiyaa jechuudha Abiyyi Ahmed. Garuu faannoo Oromiyaa keessa jiru faannomatu hundeesse. Faannoo naannoo Amaaraa jiru mootummaan hundeessee Tigraayiidhaan dhahee erga Tigraayin injifatee as deebi'ee booda immoo faannoo naannoo Amaaraa mootummaatti jijjiirame. Mootummaatti jijjiiramee bosonatti gale. Faannoon bosonatti gale sun immoo uummata Amaaraa Oromiyaa keessa jiru ijaaree faannoo godhee bosonatti galchee hidhachiisee dhufee osoo hin taane qaamaan dhufee osoo hin taane uummanni Amaaraa kun yookaan immoo uummanni Habashaa kun uummata qaruuteedha. Kana hojii uummanni keenya yookaan immoo uummanni Oromoo gowwaadha jechuu kooti miti. Nuti uummanni Oromoo fayyaalummaa lafee ho'i qabna. Nama amanuu guddan kan nutti dhiyaate hundi fira keenya nutti fakkaata. Kun immoo gowwummaa miti hayyummaadha. Wantanatu nu miidhee jira. Wantanatu akka diinni nu nyaatu nu godhee jira jechuudha. Biraa immoo wanni guddaan nu miidhee jiru osoo jiraatee wal quba qabaachuu dhabuudha. Habashaan waan kanaan nutti qarootumanii waan kanaan nu caalan. Fakkeenyaaf Amaarri inni Baardaar jiru isa Gobba jiru quba qaba. Inni Ginniir jiru isa Dirree Dawaa jiru quba qaba. Haada qaban, ijaarsa sabaa qaban. Kanaaf faannoo Oromiyaa keessa jiru kan ijaaree faannoo naannoo Amaaraatti kana dura mootummaan ijaareedha. Faannoo naannoo Amaaraa garuu kan ijaare mootummaa Bilisiginnaati yookaan PPdha. Ergasii immoo faannoon mootummatti jijjiiramtee bosonatti galtee naannoo Oromiyaa keessatti uummata Amaaraa kakaastee faannoo jettee akka ijaaramtu godhe. Faannoon naannoo Amaaraa jechuudha uummata Amaaraa Oromiyaa keessa jiran. Oromoon jarmiyaa hin qabu isa jedhuuf immoo Oromoon akka sabaatitti jarmiyaa hin qabu. Fakkeenyaaf akka uummata Amaaraa kana Oromoon Dirree Dawaa jiru Oromoo Arsii jiru quba hin qabu. Oromoon Finfinnee jiru Oromoo Shaashamannee jiru quba hin qabu. Oromoon Shaashamannee jiru Oromoo Wallagga jiru quba hin qabu. Akka sabaatitti ijaarumsi hin jiru. Garuu akka dhaabaatitti ijaarumsi ni jira. Fakkeenyaaf uummanni Amaaraa amma sa'aatii kanatti wanni inni jala hiriiree wajjin deemaa jiru faannoo. Waan faannoon jedhe dhagahee faannoo jala deemaa jira. Uummanni Amaaraa guutuun isaa akka sabaatti jarmiyaa qaban yoo jenne eeyyan jarmiyaa ni qabanii faannoo dhageeffataa jiran. Faannoo jala deemaa jiran. Waan faannoo jedheen ajajamaa jiran. Oromoo akka sabaatti jarmiyaa ni qaba ijaaramee jira yoo jenne ijaaramee hin jiru. Sababni isaallee paartiileen Oromoo fakkeenyaaf KFO'n hin jiran, ABO'n hin jiran. Oromoon ABO jala deema guutuun isaa ABO jala hin deemu. Oromoon KFO jala deema guutuun isaa KFO jala hin deemu. Jarmiyaa tokko jala hin deemu, jarmiyaa garagaraa jala deema. Kanaafuu jarmiyaa guddaa tokko qabna yoo jenne hin qabnu. Garuu akka dhaabaatitti ijaarsa qabna, eeyyan ijaarsa ni qabna. Fakkeenyaaf ABO'n hin jira ammatti dhaabni guddaan ABO'dha. Kan uummanittis parsentaan 50 ol jala deemaa jiru ABO dhaggeeffataa jira, ABO'dhaan deemaa jira. Garuu akka Amaaraatinitti akka sabaatitti ijaaramee jira yoo jenne ijaaramee hin jiru. Fakkeenyaaf Amaarri Bilisiginnaa deemu faannoodhaan wal quba qaba bar. Kallattii tokkorra deeman akka sabaatitti wanna sabaan irratti dhufe sabaan ofirraa deebisan. Fakkeenyaaf Oromoo wanni tokko akka sabaatitti yoo itti dhufe akka paartiitti ofirraa deebisa. KFO'n illee gara biraa deema, ABO'n illee gara biraa deema, PP'n illee gara biraa deemti. Garuu jarri akka sabaatitti wanni itti dhufe tokko yoo jiraate akka sabaatitti akka Amaaraatitti ofirraa deebisti. Akka Amaaraatti immoo ijaarsa qabdi. Oromoon akka Oromootti ijaarsa qaba hojjenne hin qabu. Akka paartiitti ijaarsa qaba malee. Kanaaf immoo furmaanni maali? Furmaanni isaa Oromoon bakka jiru wal dhagahee parsantaan 50 gara cici kallattii tokko deebi'ee ABO'yyuu deeggaree KFO'yyuu deeggaree rakkoo uummataa kana dhagahee rakkoo uummataa bakka jiru wal kaasee furmaata laatuudhaaf ijaaramee ka'uu qaba. Furmaanni kanu. Wanni akka furmaataatti hayyoonni kaanis kanuma. Wanti nu beekuu qabnu Bilisiginnaan uummata Oromootiif diina hojjenne eeyyan diina. Faannoon uummata Oromootiif diina hojjenne eeyyan diina. Diinummaa jara lachuutuu beekne Oromoon bakka jiru wal kaasee gahee itti falmachuu qaba. Kallattii tokkorra deemee akka yeroo qeerroo sanitti jechuudha akka jarmiyaa tokkoon jarmiyaa sabaa tokko ijaarate akka tokko ati KFO'yyuu deeggare ABO'yyuu deeggare uummanni Oromoo rakkoo qaba jettee yoo as baatee rakkoo uummata sanii dubbata. Oromoon afaan tokko ta'ee yoo rakkoo akka Oromootitti dhufe ofirraa deebisuudhaaf tattaafate jarmiyaa tokko qabaa jechuudha Oromoon. Jarmiyaa tokko jala deemaa jira jechuudha. Oromoon tokkummaa qabaa jarmiyaa tokko qabaa jechuudha. Jarmiyaa ni qaba jedhama yeroo san jechuudha. Kanaaf Oromoon bakka jiru wal dhagahee rakkoo Oromoo akka Oromooti itti dhufu akka Oromootitti ofirraa deebisee paartii fidhayyuu yoo deeggare jarmiyaa ni qaba jenna. Sooleeshiniin jiru killee kanuma Oromoon bakka jiru tokko ta'ee diina isatti dhufe akka Oromootitti ofirraa deebisuu qaba jenna. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa kun yaada jiru miidiyaati. Isinis yaada feetan kennuun mirga keessan waan isinitti fakkaate jechuudha ammaaf. Ajandaan qabannee isiniif dhiyaanne kanumaan goolamnee jirra. Ajandaa keenya biraatiin akkasuma immoo odeeffannoo keenya biraatiin amma walitti deebinutti nagaan tura isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessan dhaamsa keenya yeroo hundumaatti waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.